Shama akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Caalii Akaadaamii deemina dhufne irra waadaa isinii galleen eksersaayisii keessan isinii hojjechuudhaa fi eksersaayis 4.2 fi 4.3 isinii hojjenna. Kanaan wal qabsiisuun wantoonni odeeffannoo isin argattan chaanaalii telegiraamii keenya irratti kunoo liinkii asirratti argitan irratti isinii kaa'ame waan jiruu fi chaanaalii kanas jooyin gootanii yuutuubii keenya sabskiraayib gootanii akka nu hordoftan isiniin jenna. Eksersaayisii hojjechuudhaan har'a walii wajjiniin turra. Amma xumuraatti nu hordofaa xumurarra immoo yaada qabdan nu kaa'aa karaa koomentii. Exercise 4.2 gaaffii filannoodha. Exercise 4.2 instruction isaa filannoodha. Which of the following is most likely to be miscible in carbon tetrachloride jedha gaaffiin tokkoffaan. Which of the following is most likely to be miscible in carbon tetrachloride? A. Sodium bicarbonate. B. Methyl fluoride. C. Butylene glycol. D. Iodine. Explanation isaa ibsa gabaabaa irratti yoo ilaalle sodium bicarbonate an ionic compound dha. Ionic compound ta'ee ionic compound immoo non polar keessatti miscible hin ta'an yookiin non polar keessatti dissolve ta'uu hin danda'an. Sababni isaa ionic compound yeroo hundayyuu water yookiin immoo polar keessattidha kan isaan dissolve ta'uu danda'an. Sababni isaa ionic warra electronegativity illee electronegativity difference gatii gidduu jiruu fi warra akka waterii partial charge warra qaban faadhaa wajjiniidha kan isaan dissolve ta'uu danda'an jechuudha. Kanaafuu een deebii ta'uu hin danda'u. Methyl fluoride. Methyl fluoride polar and polar compounds typically do not mix well with non-polar solvents like carbon tetrachloride. Inni kunis bulbulamuu hin danda'u jechuudha achi keessatti. Sababni isaa innis maalidha? Polar compound waan ta'eef. Butylene glycol. Inni kunis polar due to the hydroxyl groups. Hydroxyl group in adana waan jiruu fi inni kunis polar dha jechuudha. Inni kunis akka inni non polar keessatti hin bulbulamne isa godha. Seera kana kan jedhaa jirru hundumti sama irratti hundoofneeti like dissolves like principle irratti hundoofne. Iodine is a non-polar molecule and well mixed with non-polar carbon tetrachloride following the like dissolves like principle. Iodine non-polar waan ta'eef carbon tetrachloride keessatti bulbulamuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa D. Gaaffii lammaffaan what would be the solubility of HOCH2 CH2 6CH2OH compared to CH3 CH2 6CH2OH? Relate gone solubility isaanii relate goonaa jechuudha. A. Less soluble in water. B. More soluble in water. C. The same solubility in water. D. More soluble in a non-polar solvent such as dichloroethane. Less soluble in water. Ni jedhu sun no, because HOCH2 CH2 6CH2OH has two hydroxyl groups making it more soluble in water. Inni jalqaba irratti kenname sun OH lama isa sana caalaa waan qabuu fi yookiin OH polarii waan ta'eef OH sun polarii ta'uu isaati. Kanaaf inni kun een deebii ta'uu hin danda'u jechuudha sababii kanaatiif. B. More soluble in water inni jedhu immoo HOCH2 CH2 6CH2OH has two OH groups that can form hydrogen bonds with water, making it more soluble than which only has one OH group. Inni kun biin deebii ta'uu danda'a jechuudha. The same solubility in water inni jedhu kun hin ta'u. Sababni isaa extra OH group waan jiruuf. More soluble in non-polar solvent such as dichloroethane jedhu kun immoo ta'uu hin danda'u kun maaliif gaaffii irratti nu kenname kun polaridha. Inni kun immoo non-polar solvent keessatti jedha waan ta'eef kunis ta'uu hin danda'u. Kanaafuu deebiin isaa B dha jechuudha. More soluble in water.
The dissolution of water in octane is prevented by solutioniin akka octanein bishaan keessatti hin bulbulamne wanti goonu wanti ittiin gochuu dandeenyu maaliini jedha. A. Dipole-dipole attraction between octane molecules. B. Hydrogen bonding between water molecules. C. London dispersion forces between octane molecules. D. Repulsion between like charged water and octane molecules. Explanation is a dipole-dipole attraction between octane molecules. Incorrect. Inni kun ta'uu hin danda'u. Octane molecules are non-polar. Octane non-polar idha. So they do not exhibit dipole-dipole interaction. Non-polar waan ta'aniif dipole-dipole interaction exhibit ta'uu hin danda'u jechuudha. Hydrogen bonding between water molecules. Correct. Inni kun hin danda'amu jechuudha. Water molecules are strongly held together by hydrogen bonds, making it difficult for water to mix with non-polar octane. Octane non-polar waan ta'eef maalin akka inni hin bulbulamne kan godhu water hydrogen bonding water molecule gidduu jirutu akka inni hin bulbulamne godha. Sababni isaa hydrogen bonding water keessa jiru sun akka inni hin bulbulamne godha jechuudha. Kanaafuu biin deebita. London dispersion forces between octane molecules incorrect. These forces are weak interaction in non-polar molecules, but they don't prevent the dissolution of water in octane. London dispersion force baay'ee salphaa ta'edha. Kanaafuu non-polar molecule keessatti force baay'ee salphaa ta'edha. They don't prevent the dissolution of water in octane. Amma kanatti dissolution of water in octane baay'ee isa ittisuudhaaf humna qabaachuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya biidhuma gabaabaatti. Repulsion between like charged water octane molecules. Inni kunis ta'uu hin danda'u. Water and octane are not charged. Lamman isaanii charged miti waan ta'eef. So there is no repulsion between them. Repulsionis hin qaban. Answer biidha jechuudha deebiin. Afuraffaa. Gasoline and water do not mix because gasoline is A. Less dense than water. B. Volatile. C. Less viscous than water. And D. Non-polar. Less dense than water. While gasoline is less dense than water and floats on it. Maal jedha gaaffiin kun gasoline and water do not mix because gasoline is less dense than water. Gasoline less dense than water haa ta'u iyyuu malee inni kun maal ibsuu hin danda'u waa'ee bulbulummaa isaanii sana ibsuu hin danda'u. Amma odeeffannoo waa'ee bulbulummaa isaanii sana nu kennuu hin danda'u. Volatile inni jedhus ta'uu hin danda'u. Gasoline volatilitiin immoo how easily it evaporates waan jedhu agarsiisa malee immiscibility effect gochuu hin danda'u. Less viscous than water inni jedhu kunis ta'uu hin danda'u. Viscositiin immoo significant role mayyuu taphachuu hin danda'u. Inability of gasoline and water to mix keessatti. Kanaaf non-polar ta'uun isaa garuu non-polar ta'uun gasoline akka inni hin bulbulamne ta'uu gochuu danda'a jechuudha. Due to difference in polarity, they do not mix. Garaagarummaa polarity waan qabaniif malee viscosiinis ta'uu hin danda'u, viscositiinis ta'uu hin danda'u, volatilitiinis ta'uu hin danda'u, less density ta'uun isaas immoo odeeffannoo gaanuu kennuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa D non-polar. Which of the following compound is likely to be more soluble in water? C4H9OH or C4H9SH? Explain. Warra kana C4H9OH or C4H9SH kamtu likely to be more soluble in water bishaan keessatti bulbulamuudhaa fi kamtu irra bulbulama bishaan keessatti. C4H9OH contains hydroxyl group which can form hydrogen bonds with their molecules making this soluble. C4H9OH kun hydroxyl group waan qabuu fi akka inni bishaan keessatti bulbulamuuf baay'ee godha sababii OH kun bishaan keessatti bulbulamuudhaa fi akka inni baay'ee bulbulamu godha isa sana caalaa SH isa qabu sana caalaa jechuudha. Kanaaf hin danda'a baay'ee bulbulamuu hin danda'a jechuudha. C4H9SH butanediol jechuu ni dandeenya. Kanaan contains a thiol group which does not form hydrogen bonds as strongly as OH group. Yoo ta'es yoo bulbulames baay'ee amma kana amma OH itti baay'ee bulbulamuu hin danda'u. Less soluble in water dha jechuudha thioliin kun.
Kanaaf inni baay'ee bulbulamuu danda'u butaanooliidha jechuudha. Deebiinsaa C4H9OH or butanol is more soluble in water. Would boric acid be more soluble in ethanol? C2H5OH or in benzene? C6H6. Boric acid kun ethanolii moo benzinii keessatti baay'ee bulbulama. Would boric acid be more soluble in ethanol or in benzene? Ethanol is polar and can form hydrogen bonds with the hydroxyl groups in boric acid, increasing the solubility. Benzene is non-polar, so it does not interact well with boric acid's polar groups, making boric acid insoluble in benzene. Boric acid polar waan qabuuf, polar and can hydrogen bonding hydroxyl groups boric acid keessa jiru kana wajjiniin bond gochuu waan danda'uuf solubility isaanii increase ta'uu danda'a. Benziniin garuu non-polar waan ta'eef react gochuu mayyuu hin danda'u. Dissolve ta'uu hin danda'u. Benzinii keessatti inni kun OH waan qabuu fi benzinii keessatti bulbulamuu hin danda'u. Sababni isaa boric acid polariidha. Benziniin immoo non-polar waan ta'eef. Kanaafuu boric acid is more soluble in ethanol. Would naphthalene be more soluble in ethanol or in benzene? Naphthalene is a non-polar hydrocarbon. Gabaabamatti kana solubiliin ethanoliin polariidha. Benziniin immoo non-polar waan ta'eef naphthalene polariidha. Like dissolve like fayyadamne C6H6 or benzene dissolves naphthalene jennee madarbuu dandeenya jechuudha. Ethanolii keessatti naphthalene ethanolii keessatti bulbulamuu hin danda'u. Sababni isaa ethanoliin polariidha, naphthalene non-polar waan ta'eef. Arrange the following substances in order of increasing solubility in hexane: C6H40, CH2OH, CH2OH, C10H22, H2O. Maal arrange goona solubility in hexane, hexane keessatti. H2O is polar and highly hydrogen bonded, so it is not soluble in the non-polar solvent hexane. Polar waan ta'eef hexane immoo non-polaridha. Not soluble jechuudha. Inni kun CH2OH, CH2OH in ethylene glycol is somewhat polar due to these OH groups, but has some non-polar character. Polar garuu xiqqoo ishee non-polarity qabaata. Making it more soluble in hexane than water but less than C10H22 decane. Decane is a non-polar hydrocarbon. Decane immoo non-polar hydrocarbon ta'ee most soluble in hexane. Sababni isaa both are non-polar and interact well with each other. Lamman isaanii non-polar waan ta'anii fi dissolve gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf arrangementiin isaanii orderiin isaanii kana fakkaata. Decane, ethylene glycol, water. Indicate which of the following is more soluble in ethanol: C2H5OH, acetic acid, or esteric acid. Acetic acid is polar and has hydrogen bonding group which interacts well with ethanol's OH group, making it soluble in ethanol. Acetic acid in polaridha. Hydrogen bonding is qaba waan ta'eef COH sana waan qabuuf interact gochuu danda'a jechuudha. Esteric acid has a large non-polar hydrocarbon chain, making it less soluble in ethanol compared to acetic acid. Non-polar hydrocarbon chain bal'aa acetic acid caalaa waan qabuuf esteric acid kun immoo xiqqoosee isa sanaa gadi solubility isaa isa sanaa gadidha. Ammoo acetic acid more soluble in ethanol ta'a jechuudha deebiinsaa. Exercise 4.3. Exercise 4.2 kana fakkaatu ture. Amma immoo gara exercise 4.3 tti dabarraa jechuudha. Choose the correct answer from the alternatives given and circle the letter of your choice. What is the most important type of solute-solvent interaction in a solution of calcium chloride in water?
Dipole, dispersion forces, hydrogen bonding, ion dipole. Calcium chloride dissociates into calcium ion and chloride ions, which interact with the polar water molecule through ion dipole forces, where the partial charges on water molecules interact with the charges on the ions. Dipoleidha kan keessatti argamu. Achi calcium chloride keessatti ion dipoleetu keessatti argama. Ion dipole forcetu keessatti argama jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa D. Lammaffaa, which of the following is the most important type of solute-solvent interaction in a solution of N-butanol in water? Dispersion, ion dipole, dipole, hydrogen bonding. Explanation: N-butanol contains hydroxyl group. N-butanolin OH qaba akkuma beektan, butanol isheen jettu kun alkoolii ta'uu isaa nutti agarsiifti. Alkoolii ta'e jechuun immoo maal qaba jechuudha? OH keessa jira jechuudha. OH keessa jira jechuun immoo hydrogen bonding jira jechuudha. Hydrogen bonding jiraannaan immoo waterii keessatti dissolve ta'uu danda'a. Bishaan keessatti poolariidha wanti sun jechuudha. Strong hydrogen bonding with water molecules making this interaction the most important. Kanaaf deebiin isaa hydrogen bonding. Sadaffaa, what type of solute-solvent interaction should be the most important in a solution of iodine in carbon tetrachloride? Gaafa carbon tetrachloride iodine keessatti bulbulamu interaction maal ta'uu danda'a? London forces, ion bonding, ion dipole forces, dipole forces. Iodine and the carbon tetrachloride are both nonpolar. The primary type of interaction in this solution is London dispersion forces or induced dipole interactions. Deebiin isaa London forces, London dispersion forces. Afuraffaa, which of the following ionic compounds has the greatest lattice energy? Lattice energy maal jennee gaafa viidiyoodhaan yeroo darbe barannu lattice energy is the energy required to change solid substances directly to the gaseous state jenne. Ionic state gaseous ta'etti directly ma kan jijjiiru. Solid irraa kaasee gara gaseous itti kan jijjiiru maalidha jenneeni? So lattice energy dha jenne. Which of the following ionic compound has the greatest lattice energy? Lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide. The lattice energy depends on the charges of the ions and their sizes. Lithium fluoride has the smallest ions and the highest charge density, resulting in the greatest lattice energy. Smallest ioniin gaafa xiqqaataa deemu fi highest charge density wal bira qabnee ilaalaa turre yeroo sana. Kanaafu lithium fluoride kun maal godha? Akka inni greatest lattice energy qabaata jechuudha. Sababii kana irratti hundaa'e. Sababoota sana viidiyoo darbe irraa ilaala. Viidiyoo darbe keessa sirriitti hubadhaati ilaala. The exothermic step in the dissolution of salt in water is exothermic step in the dissolution of a salt in water is A. Separation of the salt into ions in gaseous state. B. Separation of the water molecules. C. Hydration or salvation of the ions from the salt. D. Separation of the salt into ions in gaseous state and separation of the water. Exothermic processing maalidha jenna dheengadda. Hydration of the ions where the water molecules surround and stabilize the ions releasing energy. Yeroo the exothermic process is dissolving in salt involves hydration of the ions, where the water molecules surround and stabilize the ions releasing energy. Mee exothermic fi endothermic maal akka ta'an al tokko keessa deebinee ilaallu. Exothermic jechuun reaction energy gara alaatti baasu yookiin immoo system irraa energy gaafa gara alaatti ba'u jenne. Endothermic gaafa jennu immoo system energy gaafa fudhatu jenne. Exothermic yeroo hunda eessatti argama? Gama product irratti argama. Endothermic immoo energy yeroo hundumaa
gama reactantii irratti argama. Kanaaf isa kana wajjin wal qabsiisnee yeroo laallu deebiin isaa C hydration of the ions from the salt. Indicate the type of solute-solvent interaction that should be most important in each of the following solutions. Indicate the type of solute-solvent interactions that should be most important in each of the following solutions. A. Silver nitrate in water. B. Ammonia in water. C. Bromine in carbon tetrachloride. D. Potassium bromide in water. E. Sodium hydroxide in water. F. Sugar in water. G. Toluene in cyclohexane. Silver nitrate in water keessatti ion dipole akka ta'e, ammonia in water keessatti hydrogen bonding akka ta'e, bromine in carbon tetrachloride keessatti London dispersion forces akka ta'e, akkuma sila maal jenne iodine in carbon tetrachloride keessatti London dispersion force akka ta'e, as keessattis lamman isaanii non polar waan ta'aniif London dispersion force ta'e jechuudha. Potassium bromide in water keessatti ion dipole potassium bromide gaafa dissociate ta'an potassium ion fi bromine ion ta'e bromide ion itti gaafa dissociate waan ta'eef kanaaf ion dipole dha jechuudha. Ion dipole kun lafa isheen dhufte ioniin potassium bromide ion itti waan dissociate ta'aniif waterin immoo dipole poli lama waan qabduuf poliin see tokko OH poli dha H poli dha isheen lamaffaan immoo O poli minus poli ishee taate yookiin immoo electronegativity dhaanii gaafa gargar V shape sana uuman poli sana lammanii jechuudha. Sodium hydroxide in water inni kunis ion dipole sodium ion OH ion waan ta'eef. Sugar in water hydrogen bonding inni kun. Toluene in cyclohexane London dispersion forces kan maalidha kan lamman isaanii non polar waan ta'aniif toluene fi cyclohexane London dispersion forces lamman isaanii non polar ta'anii jechuudha. Ionic compounds like silver nitrate and potassium bromide dissolve in water through ion dipole interactions. Ammonia and the sugar form hydrogen bonds with water. Bromine and the toluene are non-polar and interact via London dispersion forces with their respective solvents. The rate of dissolution largely depends on interparticle forces. What other factors influence the rate of dissolutions? The rate of dissolution is engadda wantoota sadi ilaalle turre. Tokko nature of interparticle forces jenne lammaffaa sadaffaa wanta sadi ilaalle turre. Isaan keessaati viidiyoocha isa engadda sanatti deddeebitanii sirriitti yoo ilaaltan hubachuu dandeessu. Baay'ee isin hubachiisa viidiyoochiin engadda. Kanaaf tokkoffaa temperature. High temperature generally increase the rate of dissolution by providing more energy to break intermolecular forces. Agitation jechuun steering yeroo steer wanta goonu yookiin shake gaafa goonu. Gaafa naannessinu daddafne naannessinu yookiin immoo muka wayii yookiin sibiila wayii keessa keenye gaafa nuti steer goonu ittiin akka inni wal makamu goonu. Fakkeenyaaf yeroo shaayii dhuddanii sukkaara erga shaayiitti naqxanii booda waan fal'aana sana gaafa keessanii fal'aana yeroo waliin maktan maal godhaa jirtu steer gochaa jirtu. Kanaaf agitation inni jennu isadha jechuudha. Surface area. Smaller solute particles or powdered solute have a larger surface area leading to faster dissolution. Size wantoota tokko gaafa sizein wantoota gaafa xiqqaataa deemu surface area isaanii immoo baay'ee bal'ataa deemu. Kanaaf exercise 4.2 fi 4.3 kana fakkaata ture. Gaaffiiwwan jiran immoo karaa commentii yookiin immoo telegram channel keenya galtanii group irratti discuss gochuu dandeenya. Achirrattis galtanii nu barreessuu dandeessu. Yeroo hundumaa waan isin gaafattaniif deebii isinii qabannee dhufuuf qophaa'oodha. Har'a immoo oduu gammachiisaa tokko isinii qabannee jirra. Barattoota remediaalii taatanii freshmaanii akkasumas sadarkaa barumsaa kutaa 8 kaastanii amma 12tti jirtanii fi Caalee Akaadaamiin namoota barnoota dabalataa barachuu barbaadaniif sadarkaa barumsaa addatti qopheesse waan jiruuf sagantaa isinii qabee addatti qopheesse waan jiruufi barnoota kana hirmaachuu kan barbaadan karaa keessaatiin nu dubbisuu dandeessu. Karaa telegiraamii keenyaan jechuudha. Gruupii keenya irra isinii keenya asirrattis telegiraamii username keenya isinii barreessina. Username kanaan nu dubbisuu dandeessu. Kan biraa bilbila keenyaanis nu bilbiluu dandeessu. Bilbila keenyas bilbila isa kanaan nu dubbisuu dandeessu.
Barumsi kun akkaataa isinii galuu danda'utti itti yaadamee kan qophaa'e waan ta'eef utuu irraa nafin barumsa keessan sadarkaa fireeshmaan irra warri jirtan dipaartimentii bareedaa galuuf illee qabxii sirriitti hojjechuu isin barbaachisa. Fireemaanii warri jirtan immoo qormaata seensa yuunivarsiitii gaafa qoramtanii qormaata sana hubachuuf akkaataa isinii ta'utti haala bareedaadhaan qopheessinee sagantaa isinii qopheessinee waan jirruuf bilbiltanii nu dubbisuun dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kan biraatiin yeroo biraa amma walitti deebinutti nagaan nu tura.